daawwattoonni maatii chaayinaa ala tokkummaa TV kanneen taatan har'aan tana gaa sagantaa bashannansiisoo barsiisoo fi tan addaa ta'e takka qabannee isiniif dhufnee jirra. Sagantaan tun gaa maali yoo jettan sagantaa waa'ee dubbii Hamzaa Shajjaabir takka sagantaa tana gaa dubbii Hamzaa Shajjaabir tattibbaa kana deemu jirtu tanuma waliin quba qabnu sanii warreen YouTube chaayinaa ala keenyaaf maatiin ta'e subscribe godhuun YouTube channel keenyaaf maatii taasisan jecha warreen maatii channel keenyaa taatan ammoo like tuquudhaan comment isin raanfatina share istuqaara isin jenna gamanumaan gama sagantaatiin isin deebisa. Assalamu alaykum. Duraan dursee maqaa keenyu sin jaan. Maqaa keenyu Nuruddin Sheekh Qaasim naan jaan. Maqaa keenyu sin jaan. Maqaa ayyaana Maamman naan jaan hammoo awudee guduun tinabeetu ayyaana sabaa yaani nabiiqan. Duraan dursee maqaa keenyu sin jaan. Maqaan kiyya Khalid Hassan naan jaan yookaan Faamii Hassan. Duraan dursee maqaa keenyu sin jaan. Maqaan kiyya Baar Diran jaani akkuma nama kamu garee nabiiqa garee nambiiqu garee chaanal tokkuma TVti. Duraan dursee maqaa keenyu sin jaan. Maqaan kiyya Jibril Abdurrahman naan jaan. Yemee gaafii si gaafannu ta dura Hamzaa Shajjaabir ni beektaa? Hamzaa Shajjaabir ni beekaa. Mee waa'ee isaa oggaa ibsitu Hamzaa akkamitti ibsitanii? Hamzaa Shajjaabiran waa'ee isaa oggaa ibsu yeroo hedduu viidiyoo Hamzaa Shajjaabir ni taatalan ni ilaala. Garuu Hamzaa Shajjaabir yeroo hedduu dogogguraadha. Batalay viidiyoo amma yeroo dhiyoo keessa baasee waa'ee Jaddaal irratti haasa'e kana irratti hedduu dogoggoree jira. Nuti karaa nabii keenya sallallahu alaihi wasallam ni hordofna. Nuti islaamtonni yeroo hedduu karaa isaa hordofuu qabna. Ammoo Hamzaa Shajjaabir faallaa waan kanaati irratti olumaa ta'e gurguddoo dogoggora jee kijiba isaanirra kaa'uu fi ilaa hanga hadiisa Bukaarii fi Musliimitti kijibsiisuu isaa hedduu waan nama islaamatirraan eeggamne nama islaama ofiin jirurraan eeggamne dogoggora guddaa tokko dalagee jira. Ammaas ammoo namni tokko yeroo deemu marii nama hunda wajjin namni beekumsa qabaachuu isaatu akkamitti beekama yoo nama wajji mari'atee fi yoo nama wajji walii gale olumaa wajji walii gale yaada olumaa ta'ennaa sheemuusaa su'aalaa hunda yaada isaanii hunda dogoggora jechuun isaa waan hedduu namarraan eeggamne yahudirraa hun eeggamu jechuun akkanaa kun. Kanaafuu Hamzaan dogoggoree jira. Gaafii lama taatan nuti sii qabnu inni sooshaal miidiyaa mana murtii gurraachaa jiru chaanaala bannee jira. Chaanaala kanarratti abbaa seerummaa muuxannoo abbaa seerummaa ni qabaa? Hin qabu. Baay'ee Hamzaa Shajjaabir jechuun nama beekumsarraa bilisaa ta'e tokko jeetii yaadaan. Maaliif jennaan muuxannoo waan hin qabne irratti haasawaa yeroo hedduu haasawaa isaa keessatti namni yaada gaafa namarraa fudhatu yaada namaa san fudhatee yaada san dhugoomsee bakka tanatti dogoggora qabaa bakka tanatti ammoo likkiidha jee waan dhugoomsuu qabu tokko yaada namaa gaafa namarraa fudhatu tokkoffaa akka inni beekumsa hin qabne arrabaa wajjisii deebisa. Kanumaafuu Hamzaa Shajjaabir nama beekumsarraa bilisaati jeetii yaada. Dhumarratti ammoo waan dubbachuu qabu viidiyoo dheengadda Hamzaa Shajjaabir waa'ee Jaddaal irratti haasa'e irratti amma dura viidiyoo waa'ee Jaddaal ni dhufa ummanni islaamaa baradhaadha suuraa akkanaa baradhaa jee ufumaa isaati haasa'ee ture. Viidiyoo tana garuu irra deebi'ee ilaalle yoo gaafa san beekumsa qabaachuu baate viidiyoo isaa of duuba deebi'ee ilaalle yoo gaafa san ammoo an beekumsa hin qabuufiin viidiyoo san akkas jee har'a barannaa yaada kana jijjiire waan jiru taate namni amma dura beekumsa waa'ee hin qabne irratti haasa'u tokko ammaas waanuma beekumsa hin qabne irratti haasa'u jira jeetiin fudhadhaa jechuudhaan akka yaada kiyyaatitti. Tole mee dhaamsi isaa dhaamtu ni jira dhaamsee isaa dhaamseen isaaf dhaamu garuu ankaa yoo danda'ame rabbiin siyaa qajeelchuun hin jaan du'aa hin godhaafi ammaas yeroo hedduu wanti hundi mariin furamti namni tokko kophaa isaa beekuu hin danda'u muuyni tokkos kophaa isaa boba'uu hin danda'u waan ta'eef olumaawota wajjin mari'adhu yeroo hedduu yaada dogoggoraa kana dhiisi ammaas ammoo yaada tokko yoo ni fi burqisiiftee sagantaa takka irratti namni yaada sirratti kenne naman arrabsinii tanumaa waan hin amma gaafiidhas gaafachuu ana gaafiin nuti si gaafannu nama Hamzaa Shajjaabir jedhamu ni beektaa? Sheekh Mudhii gadi eenyuun beeka? Hamzaa Shajjaabir ni beektaa jechuudha. Hamzaa Shajjaabir jechuun mee akkamiin beektaa? Waa'ee isaa nu ibsi. Waa'ee isaa dubbii isaa hundinuu dubbii jalloo haasa'u dubbii maraataadha malee inni nama fayyaa qabuu miti nama beekumsaas qabuu miti nama wallaala waa takka hin beeku. Hamzaa Shajjaabir jechuun waa takka beekumsa dhufee narraa fudhachuu malee waa takka narraas hin beeku. Oh my God! Wow! Naarra beeka. Ayyee seerra beeka amma chaanaala bannee jira chaanaala irratti Jaddaalin jiruu ji'aasoo jira waa'ee kana irratti kam jetta Jaddaal ni jireetta moo hin jireetta? Jaddaal ni jira ni jira masii Jaddaal jaanikaa gisee hattayyaa tokko isaa Jaddaal jettu malee baru hin jiru hin baatu assalaamu alaikum jechuu hin dandeessu akkas jettee malee hin dandeessu Jaddaal ni jira miti ni jira itti amannaas waan rasuulin jee sallallahu alaihi wasallam itti amanna nuti waan rasuul dhufe wajjin
جلني أنا توار رسول كنجرو في صلى الله عليه وسلم خراسان أنا نوتي خراسان نيور دومنا همزان وهاي نجي جاول هازوسا غورير نجادو نيسي برونو هازوسا نتي هازوسا وجين هازوسا مرات نما هازو مرات وما نهرجي بتو نتي مو علماء قمنا شيخ قمنا أمير قمنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم سنجلا يا رب Ayyeme gaafin si gaafadhu tasadaffaadha. Mana murtii gurraachaa jeeti waa'ee mana murtii gurraachaa akka abbaa seeraa ta'ee jira. Ogummaa seeraa ni qaba baratee bakka san dhageenyu ogummaa abbaa seeraa ni qaba. ogummaa mudhiitii yoo qabaatin beene. Kanaafuu ogummaa abbaa seerummaa qabu jechuudha. Hin qabu hin qabu. Ayyemee dhaamsiisaa dhaamtoo maaltu jira? Dhaamsiisaa dhabu yoo naamusaan taa'e naamusaan ta'uu baannaan mana hidhaa gurraachaa cilmattiin sii dhuutaaqa mana dachii jala galatoomaa isiniin jedha. Ayyee gaafiidha si gaafachuu ana gaafiin nuti si gaafachuu anu Hamzaa Sheikh Jaabir ni beektaa? Hamzaa Sheikh Jaabir ni beekee. Mee Hamzaa Sheikh Jaabir waa'ee isaa Hamzaa Sheikh Jaabir akkamitti ibsitame? Amma akkanam takkatti isalleen hedduu jala deemee hin hordofu beekte. Hamzaan anaaf bakka nama komii ni jiraame nama beekamaa ulamaa fa'a nama komii irra kaasu osoo ifuu beekumsa gahaa hin qabne nama isarra beekumsa qabu homate yeroo hedduu ammas negatiifa namaa jala deema. Iddaa kana namni takka amantii beeku takka amantii yoo fi beekee amantiin islaamaa amma negatiifa namaa jala deddeebi'an jettu osoo nam takka negatiifa qabaatu taate illee waa'ee isaa san dho'isii hanga dandeessutti hamtuu isaa hin baasini jetti saniifuu inni nama hammeenya namaa jala deemu baqa. Ayyemee Hamzaa Sheikh Jaabir chaanaala mana murtii addaa jiru qaba. Mana murtii gurraachaa jiru qaba. Mana murtii kanarratti inni ogeessa seeraa ni ta'a. Ogeessa seeraan ta'u garuu ta'uudhaaf yaada qaba inni. Akka abbaa seeratti achirra taa'ee waa hedduu murteessa. Achirratti nama ol baafatee akka fedhe jaa garuu akkisan isaaf gaarii miti. Amma chaanaala san qophii tiraafikaa jijjiire maqaa qophii tiraafikaa irratti makiinaata minna achi jala qaxxa'u deemaa fi maqaa kana jijjiire. Hin beekne egaa yoo namni anna dhiba. Ayyemee gaafiin nuti ammaa asirra deebinee si gaafannu waa'ee jaddaaliin dhufuu jechuu jiranne jaddaalni dhufamoo hin dhufu beekti. Ni dhufatti hin beekan. Saniifuu inni dhufuu jaabeete mee kanarratti hoo malee? Kanarratti inni jeedhaaf dajjaalinaaf beekte dajjaal waamuu dhufaati. Saniifuu yaada isaa isumaa jee malee namni isaa fudhatu hin jiru. Saniifuu dhaamseeti isaa dhaamtume. Amma dhaamsa akka qiyyatti waniin dhaamuuf ulamaa nama isarra beekumsa qaba akka homanne ammas beekaallee yoo ta'e ifga qabuu qaba. Inni biraa namni amantii islaamaa hin beekne amantii islaamaatti akka dhufu godhuudhaaf osoo nama isarra beekumsa qabu homachuu wal xiqqeessuu osoo hin taane haala gaariidhaan karaa amantii nama yaamu qabu malee achirra taa'ee akka nama beekumsaa guutamee takkatti akkasitti iftuulummaadhaan achirraa nama arrabsuun qabu saniifuu akka ibsirreessu asumaan dhaamsa kiyya dabarseef. Ayyemee gaafii akkas gaafanna gaafii nuti si gaafannu nama maqaan Hamzaa Sheikh Jaabir jedhamu dhageessee ni beektaa? Hamzaa akka gaariitiin beekee Hamzaa duraan maan faruu amma moo namaan akka isaa jibbu goone ollaan akkanatti gurul been isuma caan ollaan seenuun feenoo yuutuu faanuma seenuun faruu isuma caan yoo koomantii dhukkeedha kaasatti jira koomantii jalaa luu jide bakka kanaaf hooma silaana taateen silaa bilbila faasaa saafaa qabaadanii arabsaa utoo inni ogguun ibsoon namni nama akkamii Hamzaa yoo naan jette Hamzaa jechuun bakka nama beekumsa nama hin furanne namatti jamalee tattaabe namaan taatu jiru nama dubbii isaa bakka dubbii faalessa jechuudha. Ayyemee Hamzaa Sheikh Jaabir mana murtii gurraachaa jeeti murtii gurraattii namarra muru jira. Ogeessummaa abbaa seeraa murtii namarra muruu ni qaba. Qoy duranni mana murtii gurraachaa qopheessuun duratti ogeessa yuunivarsiitii isaa eebbifameeti mootummaan tokko ichi kaayee jedhee isa takka olumaatu muftii irra yeenni kun seera beekee seera asuma hojii dura eenyu isaan achi kaayee kanaafuu amma sammaletti dhiyootan qophii taayifikaa jijjiiramaa mana murtii gurraachaa sun qophii taayifikaa ta'u yoom seera taayifikii barate shufeersitaa wal qabee seera taayifikaa barsiisuu deemanii. Oh my God! Bakka inni yaada kufaa tokko wal baay'inni
Ormaan hundi lafa haati sana bakka jibsiisa inni bakka naguu laaluu nama qofaa tokkotti beekasan. Ayyemee gaaffii nuti ammaasii si gaafannu. Jaddaal hin dhufuu jeetii olola tokkoofu jira. Waa'ee kanarratti akkam jetta? Jaddaal ni dhufa moo hin dhufu? Waa'ee kanarratti walumaa nuti raasutu jirti shaatiin turaati shaayima gotarii mana isaa dhaqanii kalee laayif raasanii jiranii kanatti waan biraa waan ijoon qabu dajjaal dhufuu haati sana himee jira kitaaba biraa keessatti himee jira jechuudha. Dajjaal dhufuu isaa miti walumaa hundinuu nabiin afaan isaatiin himee jira argimee jira inni mataa isaa dajjaal dhufuu dhiisi inni hamzaan sajjaa birkunu dajjaal xiqqaa irratti hin beekan dajjaal xiqqaa dajjaal guddaa manuutti hin beekan. Ayyemee akkam isa chaanaala kanatti gaaffii nuti sii qabnu mee hawaasa kanaan chaanaalli kun akka guddatuuf mee dhaamsa maalii qabda? Akkuma beekamu gareen chaanaala tokkumaatii fi keessaa tokko an Bahar Idriisiin jedhama. Chaanaala tokkumaatii fi kan inni qabatee dhufu baajoo garaagaraa akkasuma diraamaa ammoo xiyyeeffannaa kan inni dhaabbatu sharaara irratti xiyyeeffata waa'ee gorsaa jechuudha. Gaaffii adda addaatii fi diraamaa baajoo kan hunda inni yoo ta'u asumaanuu sabskiraayib akka gootanis hin jaa chaanaala biraa kan muta keenya muslimaallee sabskiraayib akka gootanis hin jaa dhaamsa qaba kanuma ammoo dhaamsa hamsa jabri yoo hin dabare hamsa jabri dhaabni qaban hidaaya rabbii haa kennuuf. Yoo qajeele rabbi isaa qajeelchu yoo ammoo qajeelu jette bakka rabbi ummata raasaa haruu kun jaabka. Kanaafuu dhaamsiin qabu sabskiraayibii namni sabskiraayibii irraa kaasuu qaban jaa. Saata kafa viyoon isaatii ma viyoora qabaachuun qabu inni sabskiraayibii irraa kaasuu qaban hamsa jabri irraa numaa hundaan inni. Ayyee galata. Ayyee gaaffii si gaafachaana. Gaaffii nuti si gaafannu nama Hamzaa Shajjaabir jedhamu ni beektaa? Hamzaa Shajjaabir nama jedhamu akka gaariitti hin beeka. Isa sooshaal miidiyaa irratti hin beeka. Hamzaa Shajjaabir jechuun nama bakka sheekaa mudhii gadi jechuun ni danda'ama walumaa galatti. Nama waa'ee mudhii gadi haasu jechuudha. Nama sabiskiraayibii waa'ee qaama saalaatiin barbaadu jechuudha. Yookaan immoo Hamzaa Shajjaabir jechuun bakka nama ulamaa'ii arrabsuun beekamu yookaan immoo nama bakka amantii musliimaa tana gad xiqqeessuu barbaadu yookaan diin musliimaa tana gad xiqqeessuu barbaadu. Walumaa galatti Hamzaa Shajjaabir jechuun nama amantii musliimaatii fi ulamaa'ota xiqqeessuu barbaadu jechuudha walumaa galatti. Ayyemee gaaffii lamada tan nuti si gaafannu. Hamzaa Shajjaabir mana murtii gurraachaa chaanaala jedhamu qaba. Ogeessummaa abbaa seeraa ni qaba. Hoggaa mana murtii gurraachaa irra nama dhiyeessu seeraa qaana manni mura. Hamzaa Shajjaabir namni jedhamu mana murtii gurraachaa inni seerri kamuu isaan murteessan maaliif dookumentii kam qabaatee murtii tokko nama kennuu danda'a. Kanaafuu murtiin isaatis murtii sirrii osoo hin taane murtii amantii irratti hundoofte yookaan immoo amantii deemnee gad xiqqeessuu irratti hundoofte qofa waan taateef malee inni murtiin isaa murtii sirriiti miti jedhaan walumaa galatti. Kanarratti waa'ee sooshaal miidiyaa irratti nuti takkaa jira. Masii dajjaal hin dhufuu masii jaddaal wanni jedhamu kijibaa jee hadiisa rasuula alayhi salaatu wasalaam kijibsiisee jira. Mee kanarrattoo akkam jettan? Masii jaddaal ni dhufa. Kana nama hunda beekaa namni amantii musliimaa ta'e hundi ni beeka. Kitaabni ni dubbata. Sallallahu alayhi wa sallam rasuulli keenya ni dubbatanii. Hamzaa Shajjaabir jechuun nama amantii musliimaatii fi rasuula rabbiitis yookaan immoo kitaaba musliimaatis kijibsiisee jechuudha. Walumaa galatti Hamzaa Shajjaabir jechuun nama amantii teenya irratti bakka olola kijibaa odeessuu barbaadu jechuudha. Akka waliigalaatti dhaamsa wanni inni dhaamuuf isa kanaaf jechuudha. Amantii musliimaatii irratti waree ooftee kabajaan ati argattu takkas hin jirtu. Akkasumas sabiskiraayibiin ati argattu hin jirtu. Yookaan immoo kabajaa amantii musliimaa arrabsitee kabajaan ati argattu hin jirtu waan ta'eef yoo sirroof taate yoo rabbiin kasi qajeelchu taate waan kanarraa deebi'ii yookaan immoo yoo kadhiddu taate rabbi sitti kadhannaa'u jennaan. Amma hawaasaaf dhaamsa qaba waan takka hawaasaaf dhaamsa qaba. Maal inni yoo jette Hamzaa Shajjaabir kun isa kabajaa turre duraan nama gaarii jennee isa kabajaa turre amma immoo garuu keessa dabree jechuudha. Waan hin taane ulamaa'ota keenya kanneen akka Alii Suufiyaan fa'a nama silaa nama gurguddaa jennee nuti abdannu hunda gabbayee Shee Adam Tuulaa fa'a hanga ga'utti jechuudha. Arrabsaa jedhee namni kun. Kanaaf namni musliima ta'e hunduu jechuudha isa kana jechuudha. Dirqama sabiskiraayib irraa kaasuu qabnaan jedhaan hawanneen hawaasaaf dhaamuu barbaadu takka. Ayyee galata. Hordoftoota fi daawwattoota sagantaan keenya kanarraa asumarratti goolabnaa hanga sagantaa bareedduu bifa bareedaa fi iddoo bareedaadhaan walitti deebinutti nagaan nuuf tura isin jecha gaafii gaafachuudhaan kan isin waliin ture kabajamaa keenya obbo Jaalataa Abrahaamii gamanumaan sagantaa keenya xumurre isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.